Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keenya akkuma beekamu gaafii isin gaafachaa jirtan keessaanis dhuftanii kan garee keenyarraa na gaafattan qubee afaan Amaariffaa kana guutuu isaa naa gadhiisaa kan jettanii barreessi naa gadhiisi kan jettanii ani immoo barreessuuf qubeen Amaariffaa kun hagam akka baay'atu sin agarsiisa. Isin guutuu isaa eega barbaaddanii maal gootanii jalqaba dhuftanii tumsuuqa keessa sheentaniituma as gubbaatti salaam soft kajedhu kana barreessitanii kanatti qubee kana fidela kana gabbuufattanii jechaadha. Amhaarik fidel kajedhu kana gabbuufattanii kan gabbuufadheen jiraames agarsiisa akka argaa jirtan kananne waan ta'eef keesheenaa qubee afaan Amaariffaa barachuu barbaada as isheenaa jecha jalqaba. Mee afaan Oromoo wajjin fuulduratti yoon barreesse mee qubee kana hamma baay'atu laalamee ol buteefas agarsiisa dhugaa. Kana amma isinis takka takka yoo baranne suutuus ta'uu baranne malee qabachuu hin dandeenyu laakkuun guutuun yoo lakkoofne dhibbaa ol jechaadha qubeen afaan Amaariffaa kun. Kana guutuu afaan Oromoo fuulduratti barreessee sin agarsiisuun xiqqoo takka natti ulfaata waan ta'eef isin yoo barnoota barachuu feetan dhuftanii asii barachuu qabdan. Sagaleen isin hima amma fakkeenyaaf mee qubee haa kana tokko ha hu hi ha he akkuma kana jechaatti la lu li ha hu hi ma mu akkasanii qubeen Amaariffaa kun amma kun haadha ha kunis haadha hedduudha hangaati kunis haadha ha hu kunis haadha ha hu hi akkasanii qubeen Amaariffaa kun baay'inaan wal fakkaataa ta'e yaani qubee umti takkaasaa hedduudha. Achi deemtanii appilikeeshina kana keessaa barachuu dandeessan eega xiqqoo barattaniin booda immoo kun immoo walitti daddabalee barreesseera jechaadha. Akka taakiida of taatan barnoota keessan keessatti wal keeneqeeti kan barsiisu jechuudha. Duraan gosuma asii kaasee haguma ture amma garuu wal kee galcheera jechaadha. Maaliif akka barattoonni of qormaatanii fedheeti arma dhuftanii barachuu dandeessanii garee keenya keessatti garuu tartiibuma afaan Oromootiin guyyaan guyyaaniin isinii gadhiisa kana fakkaataa yoo ulfaadha.